السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة أورومو namni kun dallaalli wayii biyyaan fideeti erga biyyaan fide bulii 15 orga biyyaan fide bulii 15 booda baasanii kun fooqirraan darbanii waariyaan paaspoortii keen silkii keen waan hundaayyuu nu harkaa fudhatanii jiru waan ta'eef namni viidiyoo kana argitan nu bira darbina maqaa rabbiitiin nu bira darbina. Akkasuma obboleewwan keenya bakkuma jirtanitti adara amaanaa isinitti haa ta'u jenna nuti isin dalaganna jenneetiin manaa baane gaafa baanu ammoo akkanatti dallaalli nu sobdee ammoo manaa nu baafte ergaa dhumne ammoo guyyaa takka maatii keenya dubbifnee hin beeknu silkii nu dawwalaa yoo jennu ammoo nu arrabsanii wiikiiti hojii nu qabsiisaa yoo jennu ammoo hojii nu qabsiisanii afaan arrabaa qofaadha. Afaan isaan nuun jedha afaan gaarii miti. Kanaafuu obboleewwan keenya bakka jirtanii hadaraa amaan. Faashinii dallaalli ammaa jammartamoo jechuudha. Sisteema haaraa jechuudha. Dallaala hundaa miti takka takka jechuudha. Hattuu maallaquma namaa haquma namaa nyaachuu fi ija bantee teessoo teetu jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Innaa ijoolleen keenya kunniin akkuma argitan erga biyyaa dhufanii torbee 2 jedhanii bulii 15 paaspoortii isaanii bilbila isaanii irraa fuudhaniiti akka namni biraas dalagaa galchuu hin dandeenye jechuudha. Maal godhan ijoollee baay'ee akkanatti isaan kan dararaa jiran jechuudha. Hojii akka dafanii hin fudhanne hin beekan ijoolleen ji'a tokko yookaan ji'a 2 fa'a kan biiroo ta'an jechuudha. Torbee 3 fa'a akkas kan biiroo keessa ta'an guyyoota isaan bira ta'an kana jechuudha. Guyyoota haganaa kana nyaataa fi dhugaatii isaanii danda'uu diddaaf maal godhanii ijoollee gadi baasanii ofirraa darban jechuudha. Isin galee ijoolleen keenya hedduun isaanii waan kanaan dararamaa jiran jechuudha. Akka isaan namni biraas yookaan dallaalli biraas argee biiroo hojii hin galchine paaspoortii isaanii irraa fudhatan bilbila isaanii irraa fudhatan gadi baasan jechuudha ofirraa. Akka isaan higgootti ta'anii booda yookaan darbamanii akka galan yookaan akka hidhaman jechuudha. Ammoo ijoolleen keenya warri dallaaluma argitan tiktookii marraan argitaniif nama hin fidamaaf achi birrii isin baasisiisanii birrii isinirraa nyaatanii as isin fidanii akkana fa'a isin godhan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya nama irraan dhuftan laalladhaa. Nama biyya keessanii ta'uu qabaa. Nama ganda keessanii ta'uu qabaa. Nama safara isaa naannoo isaa beektan ta'uu qabaan isiniin jedha ijoolleen keenya. Booda biyya namaa dhuftanii akka miidhaan isinirraan hin geenye ijoollee tanii akkuma argitan kunoo nama biraatti waraabaa jira jechuudha. Mucaawitti waraabaa jira jechuudha bilbila isaatiin. Ijoolleen kun gara odoo namattuu bilbilatanii garatti bilbilatan hin qaban bilbila isaanii harkaa fudhatamee jira. Paaspoortii harkaa fuudhanii jiranii isiniin jedha namni biraas akka hojii hin galchine ijoolleen kun manuma wayiitu akka seenanii hin dalayne waraqaa eenyummaa isaanii irraa fudhatan jechuudha. Warra kana gootu kunniin warruma achi isin fiddu jechuudha. Gaafa duraa isin fidan afaanuma nagayaa isinii haasanii akkuma obboleeyyanii akkuma saba keessanii akkuma oromummaa isinii haasanii amala qabeessa ta'anii achi gaafa isin fidan maal isin godhan isin darban jechuudha. Yookaan dalagaa isin hin galchan jechuudha. Yookaan dalagaa dhaabbataa wayii isin hin galchan jechuudha. Guyyaa 2 guyyaa 3 torbee 1 torbee 2 hojjetaa baatan jechuudha. Gaafa isin birrii kana hojjetaa baatan birrii 50 taatu 60 taatu birrii tan isinirraa fuudhan jechuudha. Kaati nyaattu kaati dhugdu siin jedhan isin galee sanuuma faashina haaraa amma maal godhan biyyarraa birrii irraa nyaataa hin fidan gaafas dhufte isiin ji'a geettu maal godhan madaamii isiitiin birrii haganaatti irra jira idaan birrii ji'a tokkoo hin fudhatan jechuudha. Faashina akkasii san baasan amma birrii ji'a tokkoo irraa fudhatan jechuudha ijoollee. Birrii achii waliigaltee tan fakkeenyaaf 60 yoo waliigaltee taniin jette yookaan 40 kafaltee yookaan 20 si hanqate yookaan 50 kafaltee 10 yoo si hanqatu ta'e maas siin jedhan rakkoon qabus dhuftee kafalta siin jedhan. Sii galee gaafas dhuftee taniin ati jette maas si godhanii birrii ji'a tokkoo fidi siin jedhan. Birriin ji'a tokkoo walumaa galatti akka birrii biyya kanaatti 40 wayii. 42 haa ta'u haa jennu. Asumatti 80 20 asumatti si nyaatanii jechuudha ijoollee baay'eedha kan ija kiyyaan arge. Dallaaltitti intala takka jechuudha nama waan beeku dallaalli isii fidde jechuudha 40 kafaltee 60 walii galanii 40 kafaltee 20 dhuftee naa kafalta bakka rakkoo qabu gaafa dalagaa galtee jetteeni.
akkasitti fidde jechuudha. Gaafa kaani maal gootiree gaafa mucattiin kun ji'a geetteetiin hin jettu maal jetti madaamii isii kanaan birri ji'a tokko ka isiin irratti erguu qabdaa. Maaliif jennaan birritu irra jiraa, idatu irra jiraa, ka hagas dhuftellee ka nyaataa ka dhugaatii achittillee ka kifiyyaa ka xiyyaara irratti hafe jettiin. Madaamiin kunis maal goote as deemtee odoo isitti birrii hin ergiini mucattii kana gaafatti jechuudha. Maaltu sirra jira idaan isaanii akkana jedhanii birriin ji'a tokko nu bira galuu qaba jedhanii jettee ni gaafatti. Mucattii kana gaafa gaafattu mucattiin kun asii isii gaafattee maal jechaa jirtaa jennaan birrii ji'a tokko dirqama bar nurratti galuu qaba. Akkasii ijoollee yoo birriin hanqatee fi achii finne tirfii kafalanii. Khayr inshaallah. Birri 60 eegalii galtee birri 20 hafe san kafaluu fi qabda malee 40 kafaltee 20 yoo si hanqate. Akkamitti 40 kafaltee asis dhufte 40 kafalta jechuudha gaafa san. Birri ji'a tokko ati birri 1000 yoo kadalaydu ta'e birri 40 asumatti isii kennita jechuudha. Meeqa ta'e 80 ta'a jechuudha. Gaafa san 20 asuma bilaasha si nyaatti jechuudha. Dallaalli gisee amma kana waan akkasiis eegaltee ijoolleen keenya of eeggataa sirreeffataa jechuudha. Innaa akkasin isinin jedha obboleeyyan kiyyaa namarraan dhuftan laalladha. Dhuftanii asitti rakkachuu irra